Dorgommiin mo'amtoota kubbaa Saaphanaa Oromiyaa 2ffaan magaalaa Adaamaatti gaggeeffamuu eegale. Akka naannichaatti kilaastara 5tti addaan qoduun dorgommichi gaggeeffamu kan eegale yoo ta'u, kilaastara Adaamaa jalatti gareewwan 8 hirmaachaa jiru. Magaalaa Bishooftuu, magaalaa Walisoo, kutaa magaalaa Eekkaa Xaafoo, kutaa magaalaa Koyyii Faccee, Aanaa Collee, Baankii Sikkeet, Kolleejjii Pooliiteeknikaa Adaamaa fi Hoteelli Naafleet Adaamaa kanneen dorgoman yoo ta'u, dorgommichi guyyoota 10f kan turu ta'uu ibsameera. Pireezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Saaphanaa Oromiyaa Koomishinar Shittoo Likkisaa sosochiin ispoortii kubbaa saaphanaa akka naannichaatti fooyya'aa jiraachuu dubbataniiru. Gosoota ispoortii biyyi keenya keessatti gaggeeffamu tokko keessaa kubbaa saaphanaa ta'uun isaan beekama. Kubbaan saaphanaa ol ka'iinsa keessatti beekamtii guddaa kan qabuu fi bakka xiqqootti waan baasii xiqqoodhaan bakka barbaadetti kubbaa saaphanaa taphatamuu qabudha. Garuu immoo dorgomtoonni baay'een biyya keenya keessaa ba'uun isaan beekamu. Hojii laafiinsa irratti hojjetamee xiqqoo ishii gadi bu'ee ture. Yeroo ammaa kana keessa sochii biiroon kun hojjechaa jiruun federeeshiniin kunis cimee hojjechaa jiruun hojii guddaan hojjetamee dorgomtoonni baay'een bahuu danda'aniiru. Itti gaafatamaan Federeeshinii Kubbaa Saaphanaa Oromiyaa Obbo Baqqalaa Raasuu dorgommichi gareewwan 6 gara liigii tokkoffaatti guddatan calaluuf kaayyeeffatee eegalamuu ibsan. Kilaastara 5tti qoonneet garee 10 garee 50 kan ta'an dorgommii keessa galan taasisa. Bara kanaaf inni kun marsaa 2ffaaf bara darbee eegale. Kanas tokko hanga 6 baan gara liigii tokkoffaa Oromiyaatti ol guddatu. Kun immoo carraa ijoollee keenya baasuudhaaf carraa biddeenaa, carraa hojii uumuun dirqama qabna waan ta'eef kaayyoon isaa walitti dhufeenya godinaalee fi magaalotaas cimsuuf akkasuma mobaaleeshinii ispoortii kubbaa saaphanaa uummata keessatti akka lafa qabatu taasisuu waan ta'eef kubbaa saaphanaa Oromiyaa keessatti ammaan dura xiqqoo laafee ture bakka itti deebisuuf jechuudha. Hanqina gareewwan dubartootaa irratti mul'atu furuufis hojjetamaa jira jedhan. Dubartoonni baay'ee xiqqaachaa jiru. Kan darbees tapha guutuu Oromiyaa gaggeessinu garee 9 hirmaate, garee 44 keessa garee 9 hirmaate. Akka birootis leengaddas kallattii gama laallee keessatti dubartoota xiyyeeffannoo barbaachisaadha. Amma qajeelfama keessaa akka ooluu danda'u akka birootis akka federeeshiniittis wanti jalqabee jira jechuudha. Gareen kubbaa saaphanaa dhiira fidee dhufuu qabu dubartoonni hirmaachuu qaban. Kuni biroonis maandeetti qabatee tokko fudhateera jechuudha. Koorniyaa gidduu itti gaafamtuu koorniyaa isaa jirti isa ilaaluu dhufte jechuudha. So kan amma kanarratti garee 3 taanaan duubaan akka hafan goone. Akka hafan ta'e jechuudha. Sababni isaa garee 3f as keessatti ta'u jedhamu namni karaa fagoo irraa dhufee kan jedhan kasanii isa xiyyeeffannoo goonee kan itti hojjennu ta'a jechuudha. Koorniyaa keessatti baay'ee rakkoo qabna. Magaalonni fi aanaaleen akkuma gosoota ispoortii kanneen biroo kubbaa saaphanaaf xiyyeeffannaa kennanii akka hojjetan ni hordofamaa kan jedhan ammoo sadarkaa hoogganaa itti aanaa biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaatti gorsaa kan ta'an Obbo Fisaa Gabra Mikaa'el. Kilaboonni keenya baay'een kubbaa irratti magaalonni baay'een kubbaa miilaa irratti xiyyeeffatu. Amma kubbaa miilaa irratti xiyyeeffachuun isaanii waan guddaa ta'e ispoortiiwwan gara biraattis xiyyeeffannaa kennanii akka hojjetan gochuudhaaf kan hojjechaa jirru jechuudha. Egaa inni guddaan akkuma beektu ispoortiin bajata nyaata. Bajata guddaa barbaada. Magaalonni immoo xiyyeeffannaan isaanii guddaan misooma wanii irratti, magaalaa irratti. Bajata sanarraa kaasanii gara ispoortii adda addaatti geessuudhaaf fedhiin isaanii gadaanaadha. Garuu maal gochaa jirra? Mari'achiisaa jirra. Akkuma argaa jirtu mari'achiisnee waliin hojjennee waan deeggaraman deeggarree leenjisummaa kennine qaamaan illee argamnee jara mari'achiisuudhaan kilaboota kana bakkatti deebisuudhaaf hojjetamaati kan jiru.